nama barbaadamaa ta'uuf karaawwan ja'a. Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuu na hordofuu ni dandeessu. Nama barbaadamaa ta'uuf karaawwan ja'a tafallaaqisa uumahon 6 mangadoch. Eeyyega akkuma yeroo kaanii wantoota nama bashannansiisan nama bohaarsanii fi nama barsiisan qabadheen dhufee jira. Hanga xumuraatti subscribe like share gochuun na waliin tura. Nama barbaadamaa ta'uuf kutaawwan yookiin karaawwan ja'an beekuu qabu. Eeyyega namni kamiyyuu fedhii keessa isaa jiruuf jecha wantoota hedduu ni barbaada ni hawwa. Waan barbaade waan hawwe sana immoo argachuudhaaf aarsaawwan kaffaluu ni qabaata jechuudha. Isaan kana waliin ilaalla. Hanga xumuraatti na waliin ta'a. Eeyyee isaan keessaa tokko mataa kee waliin jaalalaan kufi. Mataa kee waliin jaalalaan kufi yookiin of jaalladhu isa jedhu jechuudha. Of jaalladhu yookiin mataa kee waliin jaalalaan kufi gaafa jedhu namni wantoota arguu, wantoota dhaga'uu fi wantoota naannoo isaa jiran hunda caalaa kan inni jalqaba gochuu qabu ofiisaan of jaallachuudha. Ofiisaan of jaallachuun immoo ofittoo isa ta'an miti. Ofiin of jaallachuu jechuun mataa keenyaaf kabaja jalqabaa laannee eega nuti nama ta'uu keenyaa fi mul'ata qabaachuu keenya eega beennee Waaqayyos waan kaayyoodhaa fi mul'ataaf nu uumuusaa sirriitti beekne jennaan inni kun mataa keenya waliin jaalalaan kufuu jedhama. Eega mataa keenya jaallannee namoota bakkee namoota haala jiran yookiin naannoo keenya jiran jaallachuuf nu rakkisu jechuudha. Akkasuma jaallatamuuf illee nu rakkisu jechuudha. Gara lammaffaatti gaafa darbinu gara keessa kee ilaali. Wada wusxee tamalkat. Gara keessa kee ilaali kan jedhu namni kamiyyuu dursa waan hojjechuu qabu keessa isaatti yoo gara keessa isaa yoo ilaale gara bakkee ilaaluun isa rakkisu jechuudha. Haalotni nuti keessatti guddanne yookiin nuti keessa jiraannu baay'een isaanii keessa keenya akka nuti sakattaan osoo hin taane bakkee keenya ilaallee hawaasni naannoo maal naan jedha maal fakkaata maal hidhataa maal uffataa maal nyaataa isa jedhu dursine ilaalleetu gara keenyatti deebinaa jechuudha. Inni sun immoo akka nuti of hin taane akka nuti of confidence hin qabaanne nu taasisaa jechuudha. Isa kanaaf jecha gara keessa kee gaafa ilaaltu garuu keessi koo maal jaallata, keessi koo maal barbaada, keessi koo maalitti gammada, keessi koo maal argachuufi kan inni rakkataa jiru isa jedhu ilaaltaa jechuudha. Yeroo sana dandeettii keessa kee keessa jiru mul'ata keessa kee jiru baastee gara bakkeetti itti fayyadamtaa jechuudha. Yeroo sana warreen bakkeedhaa gara keessa keenyatti lixan ni xiqqaatu jechuudha. Keessa keenya wanti ba'u gaarummaa, nagaa, jaalalaa fi tokkummaa fi waliigalteetu keessa keenyaatti madda. Dhalootaa dhalootattis waan gaarii hojjechuuf nu milkeessaa jechuudha. Inni sadaffaan dorgommii namootaa dhiisi. Dhalli namaa kamiyyuu gaafa gara biyya lafaa kanatti dhufe akka waliisaa wal dorgomu osoo hin taane mul'ata isatti kennamee jiru mul'atatti gara biyya lafaa kanatti dhufe isa galmaan ga'uuf yookiin isa milkeessee biyya lafaa kanarraa immoo darbuufidha kan inni gara biyya lafaa kanatti dhufe. Kanaaf nama kamiin iyyuu hin dorgomiin, nama kamiin iyyuu xiiqii qabdee waliin hin deemin. Jireenyi kee siif si qofaa wajjin kan inni morkachuu qabu. Jireenyi dorgommii namoota bakkee maal uffatee akka isaan uffadhaa, maal ijaarratee akka isaan mana ijaarradhaa, makiinaa akkamii oofee akka isaan makiinaa oofaa jenneetu yaadna taanaan inni sun akka nuti kufnu yookiin immoo akka nuti gaarummaa keessa keenyatti ilaalcha sirrii sammuu keenyaaf hin qabaannee fi piroogiraamingii mataa keenya akka nuti hin qabaanne nu taasisaa jechuudha. Sababni isaa namni uffateef uffannaa, namni nyaateef nyaannaa, namni bashannaneef bashannanaa, namni sirbeef sirbinaa, namni faarfateef faarfannaa, namni cherchii dhaqeef cherchii dhannaa, namni cherchii dhiiseef cherchii dhiisnaa jechuudha. Garuu dorgommii namaa yoo dhiisne yeroo kam cherchii dhaqu cherchii mataa koo dhaquun gaafata mataa keenyaaf qajeelfa mataa keenyaan deemna. Yoom sirbuun na barbaachisa yeroo mataa keenyaa gammachuu argannu. Yoom na gammachiisa maaltu na gammachiisa maaltu na gammachiisu jedhu ofii keenyaan keessa keenyatu isa nu ajajuun hojjennaa jechuudha. Kanaaf gaafa jiraattu namootaan hin dorgomiin. Tokkoffaa dorgommiin kufaatii fida. Lammaffaa immoo akka nuti dabaa yaadnu yookiin immoo hammina yaadnee akkasaa ta'uudhaaf yeroo hundumaa rakkannu akka nuti of hin beekne akka nuti of hin barre nu taasisa waan ta'eef jechuudha. Inni arfaffaan lakki jechuu yookiin diduu bari. Bakka nu malle tokko gaafa geenyu lakki kun naaf hin ta'u, kun naaf na wajjin hin deemu, kun amala koo wajjin hin deemu, kun jireenya koo wajjin hin deemu jechuu qabda jechuudha. Malee wanti
hawaasni yookiin immoo addunyaan kun gadhiistu hundumaa argitee wajjumaan fiidde yoo ta'e, argitee wajjumaan itti lixxa yoo ta'e, argitee waa hundumaa hojjetta yoo ta'e gara kufaatii fi gara hamilee dhabuutti si geessaa jechuudha. Kanaaf wanta addunyaan nuuf dhiyeessite keessaa filannee waan kamtu nuuf ta'a, wanta mala koo wajjin deema, wantu kamtu amantaa koo wajjin deema, wantu jireenya koo fooyyessuu wajjin deema, wantu sammuu koo ijaaruu wajjin deema isa jedhu gaafa ofitti fudhattu duwwaa fudhannaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti feesbuukii wantoota hedduu kan inni qabatee jiru jechuudha. Fuula feesbuukii irra waan gadhiifame kana isa gaarii, isa hamaa, isa balleessuudhaaf gadhiifames hundumaa ilaalaa oolla taanaan badiisa nutti fida jechuudha. Kanaaf lakki kanan ilaalu, lakki kanammoo nan ilaala, lakki kun na balleessa, kun na miidha, kun na miidhu jennee addaan baafachuu jechuudha. Nama barbaadamaa ta'uufis lakki jechuu yookiin diduun nu barbaachisaa jechuudha. Bakka fudhachuu qabnutti fudhannee bakka nu fudhachuu sun qabnutti immoo lakki jechuun isa tokkoffaa fi isa jalqabaati jechuudha. Kanaaf sadarkaa kanatti lakki yookiin dhimbii jechuun gaariidha jechuudha. Inni shanaffaan haala mijataa keessaa bahuuf yaali. Namni haala mijataa keessa yeroo hundumaa jiraatu haalota naannoo isaa hubachuu hin danda'u yookiin rakkinaa fi bal'ina isa mudachuu danda'anitti cimaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Jireenyi biyya lafaa qorumsaan guutamtuudha. Qorumsa kana immoo itti linnee ilaallee baraan deemnu taanaan gaafa koofnee of argina jechuudha. Kanaaf gaafa koofnee of arguurra immoo dursinee haala mijataa tokko keessaa baanee rakkina beelli qabu, rakkina bishaan dheebuun qabu, rakkina deemsa miilaan deemuun qabu, rakkina manni jireenyaa kiraa qabu, rakkina hawaasni kun keessa jiraatullee ilaaluu qo'achuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf haala mijataa keessaa gaafa bahuuf yaalii gootu nama barbaadamaa ta'uufillee si qopheessaa jechuudha. Akka yeroo hundumaa jireenya mul'ata qabu, jireenya kaayyoo qabu, jireenya galma qabu jiraatu taasisaa jechuudha. Inni dhumaaf inni jaaffaan abjuu kee irratti xiyyeeffadhu. Abjuu kee irratti xiyyeeffadhu gaafa jedhu abjuu amma rafnee amma deebinee arginee kaanee deebinee dhabnu miti. Abjuu jechuun abjuu gara fuulduraatti raawwatu, abjuu gara fuulduraatti dhugaa ta'u, abjuu gara fuulduraatti waan sirrii fi mul'ata keenya isa xumuraa galmaan nu geessu isarratti xiyyeeffachuu malee haalota naannoo keenyaa namoonni hojjetaniif hojjenna yoo ta'e, namoonni fiiganiif fiigna yoo ta'e, namoonni rafaniif rafna yoo ta'e, namoonni kaaniif kaana yoo ta'e, namoonni nyaatuuf nyaanna yoo ta'e inni kun abjuu keenya bukkee nu geessuu dhiisuu danda'a jechuudha. Abjuu keenya bukkee gahuudhaaf tokkoffaa irratti wantoota haaraa baraa deemuu, wantoota amaleeffannaa dur nu keessatti kalaqamee jiru immoo ofirraa xiqqeessaa deemu yookiin ofirraa hir'isaa deemuudhaan abjuu keenya irratti gaafa xiyyeeffannu mul'ata isa sirrii, mul'ata isa barbaadamuu qabu, isa hawaasni jaallatu, isa biyyi jaallatuu fi biyya ijaaruu, biyya qopheessuu fi nagaa tasgabbii isa buusuu danda'u uumuu dandeenya jechuudha. Gaafa kaayyoon keenya yookiin abjuun keenya fiixaan ba'e immoo tokkoffaa gammadaa taana, lammaffaa namoonni naannoo keenya jiran waan nuti milkeessine sanatti gammadoo ta'u, bu'aa qabeessummaan keenya illee namoota biraaf darbeetu tajaajiluu danda'a jechuudha. Nama barbaadamaa ta'uuf karaawwan ja'an kan jenne kun isaan kanadha. Tokko mataa kee waliin jaalalaan kufii, lammaffaa gara keessa kee ilaalii, sadii dorgommii namootaa dhiisii, afur lakki jechuu yookiin diduu barii, shan haala mijataa keessaa bahuuf yaali, jaha abjuu kee irratti xiyyeeffadhu jedha. Galatoomaa ulfaadha. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa.